السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت النجاة فيادا ورموني أمنتي براك أبدن على مني كيس النجاة المان رمو أباك دياك كاباك كبا نما ساني النجاة على مني غدا موجين نجاة ملكة الرامون نجاة أركفونا سنين جشارة واسدير راين دبتو بربادا أني أبو ربي صداد أبو ربي رسولي جي أبو رموم ماداجي شير قدنا ماننجو يوانين أنا رجان أن دبر ستم نلالتي نافل ليته باتو سبك يفبواني قبدي يوجد شير قد تراتو نمو واسدينتو نيوان ججبدو دا إيقاد أقيفة تنبودا يو شير قوتني والبران جيسن خراهن دانو ميديا خنا روغا ميديا اتفاي دويتن هندرت يو أسر رافوتني تيك تاك الرتس تليجراما في إموف هندرت مسنجر الرتيلي يو ولي هرتن نغم مچيس يو مود أمسك يكون وان دوغاتي يو روموف بوا قباتي يو نين دبدو كن وان دانتاتي جارت هنداين تايني دانتا سباتات شيرغودا واسديني نسنيتو توكو لينيا كان مجان علمي براتو نانو أوداير راكيه ودوغا چرو ديمو دلوتا چروتي أربركتي تكاهو أنا رتي مكينا رابو فمي أجي فمي علمي براتا بيك بدي بران قب ورانا رتين قب نما ورانا رتين ليو قبرين أجي سنگا هيرا الدنيا بيجالفات كان أمان تنا أما كن هير أما كن كواداي قوما رحمادا واني جندون جرتو أجي سن نمني كن نما علمي براتو مجان كن بدي تكالين قبو أجي سنيتي درباني جيچود نمني قبامي منا مرتيب تلياتين جيرو ورّي كوني ورّين نغايا ايغو ورّا نغايات جانيتي كوري نغايا جاني غبارة 4 كيلو را هنگا أردات هنگا غرتي كانتيبا مغالاتي ورّا جارة ميجيچو دراتان ساني موميچ منستيرا أبي آمتي واني فتاو namni kun isiniif hin tahin illee yoo jiraattan an dhiifama godha warri kun ittiin gammanne akka jirtaniin beeka garii immoo keessaan itti gammaddaniituma gubbaa kanaan fuula sun tursitanii hin dhabamu ilma namaati bada ilma namaati si galee nama tokkoon ajaa'ibe nama kana waliin dirree qabsoodhaa turre أمنتي إسلاما نمني متى ألقى أبي آمدي جي أبي آمدي يا ماشي كوتي 4 كيلو دتي أفتر سيسا أجت سومن فرسيسه أزانا إقامة صلاة جيني وانت كان تينو جوجلو بوبان إسامو تبرا نانو أمارات مسجد القرآن كلام ربي كيست أركم صدمي ترب جوبمه نمني تكمنا مرتيب تديهاته خجافة بنجر إن جايبنا مثلا أكمل تيهاتيجي نجار رجاني نانو شجري مسجد ديجا تورن هجاما والنجار بنجر هجو كنا أمنتي إسلاما أكملت كما تاول قبل نمشي مسني فينديسا بيجمعان كنا جي فينديس سنونا مواهبتونا مدرك أبصوتره أكملت وانو تنأجر أركي جتشو فينجي سني سما فينديسا ميزانا فمو أمة ورموتي فينديسا
لما فان أما قوي مالا مدورة جولو ما إلمي برات تقارو نمني قارون برنوتا كيستي بكا أمانتيتيس فودميتو مخوتا tokkuma tokkoon guuranii namni dubbatu hin jiru mana murtii namni dhiyeessu hin jiru karraa du'ees boohee jeetuma callisaa jechuudha ajjeesan naannoo Awwadaayitti maaliif ajjeesan maal balleeyse ummanni Oromoodha odoo amantiidhaan addan qoodamne nuti Oromoo waa lama qofa addaan qabna amantii sadii qabna islaama kiristaana waaqeffataa qabna waa lama qofa adda qabna waa hunda waliin qabna jechuun wanni lamaan adda qabnu amantiidhaa fi jaartii qofa adda qabna waan kanarraa hafe guututti waliin qabna jechuun kanaaf Awwadaayitti ajjeesanii jechuun watakka namni qabamee gaafatame hin jiru osoo ka cirootti ajjeesan san if gaafatame hawaasni kun bahee namni nama ajjeese abbaa fedhe haa ta'u mana murtiitti seeraaf haa dhiyaatu jedhanii gaafatanii san lamuu deebi'anii hin ajjeesan kalammadaa kan sadaffaadhaa dhiyeenya kana naannoo Harargee dhiyaa Gambeela Jilboo naannoo Machaaraa fi Mata Guddeessaa kanatti miicataatti waraana bilisummaa Oromootii fi kan mootummaa jidduutti lolli ta'e lola kana jidduutti dhumaatiin waraanni mootummaadhaa hedduu dhume achii gaddeebi'aniiti nama qe'uma taa'ee diin barsiisu ka humata kan balleessin ka magaalaa humbee ilmaanuma biyyaa diin barsiisaa namni jummaa faa baheetuma duruu qotanii fi gargaaran nama sheekaati Sheekh Abdurrahmaan Nooleedha achitti ajjeesan akka malee dhaarrifadhee jechuudha maaluma balleessee jee hogguun gaafadhu atiitu lola waboo wajjiin goone arba'uuna nu qaraatee akka waboon nu moohattu nu gootee jedhaniituma mataa keessa dhawanii biraa deemanii namni gaafate hin jiru afraffaan lafuma teenya lafee teenya dirree dhawaa keessatti intala Oromoodhaa ta ilmoo garaa qabdu abdii boruu hin ji'in jechuudhaaf naannoo abdii boruu jedhamtuutu dirree dhawaa keessa jira hin ji'inii maqaa jijjiirrannaa jechuudhaaf Soomaaleen intala garaa qabdu ajjeeftee jechuudha akkamitti akka namni galee rafee taa'u nama ajaa'iba mootummaan dhiyaatee namni hidhamee waan tokkorra gahe ilaa ammaan jiru dhaggeeffataatuma jirra mee afameen ilaallaa jenneetuma dhaggeeffataa jirra biyya ormaa jiraannus qaama keenya obboleeyyan keenya lafa san abbaan tokko nu wajjiin hin qabu nu heera Oromoodhaa fudhatee irra jiraachuu ni danda'a sabni fedhe adii gurraachi birreessinis heera Oromoodhaa fudhatee biyya sanitti jiraatee jiraachuu ni danda'a wanni hedduu nama ajaa'ibu keessaa kaansilaayis kaamman gubbaa jiru kun kan
ilma abbaa gadaatiitu mana mootummaa jira. Oromiyaa Oromoodhaa bulchaa. Federaala Oromoo bulchaa. Bakkayyuu Oromoo bulcha jaan kana nama sadii waan akkana haasawa. Na caqasaa Oromoo. Namni sadeen faarsee bulaa. Raabsee bulaa. Sadeen walirra hin jirre. Isaantu kana haasawa. Oromoo bara sabboonummaa Oromoo bara dhibbaafiin cabsaan bifa fi jijjiirratte itti fufaa jirti. Anaaf amma Oromoo waan nama ajaa'ibsiisu galaniitu mataa'u ammaas tana hundarra gartee ta ajaa'ibaa ta doofumma moo donqoorumma moo loonumma moo nama jechisiiftu ijoollee yuutuubaroota dirree dhawaa keessa jiran dhalaan Oromoo taatan akka gaarii caqasi akka gaarii dhaggeeffadhu. Bulchaan keenya dhaqee ta ziyaarratti argamee imaanaa sabrii isinii haa kennu jedhee intala warri namni irraa du'e sabbarsiisee jira. Maal jechuu barbaaddeeti? Ka hin jettuun hawaasa keetiin lafa. Dachii teeta namni umrii dheereeffatuudhaaf wayyaaneen sirraa fudhatte umrii dheereeffachuudhaaf namaa hirte. Teessee laalta dirree dhawaa bara shan kabiraa bulche bara shan Oromoo bulche bara shan kabiraa bulche. Maaliif nuti qe'ee namaa dheeyinee akkasi bulchaa ni jirra? Hin dalagu kun amma booda. Hin dalagu kun amma booda. Arrarraa qabee hin dalagu. Anaaf Oromoon qophaawaa. Nuutu if kabajaa if dhoowwe. Nuutu mee arrarra boru wayyooti jennet wanni wayyaa waan jettu Oromoo duguuguudhaaf dachi Oromoo bal'oo dhiphisuuf heddummina Oromoo gabaabsuuf waan kalee lafa kaayame Mallas Zeenaa jeesan saanii gara gaggalchaa jiraa jechuu Abiyyiin. Shimallis waan inni godhi jee godhaa namni jeesanii dhiisanii gaafatuu hin danda'u maaliif jeetis gaafachuu hin danda'an maaliif jennaan nama namni tolchee dhaabe. Akkuma kalee gartee isaan namaa ergamaa turanii warra kalee namaa ergamaa ture har'a qeyroo mootummaa goote. Gaariidha. Hammeenya qabu kun. Yoo biyya san ilmaan Oromootii fi dachii Oromoo irratti Oromoon salphatuu baate. Qe'ee namaan dhayi. Waajirri warra Ogaadeen godeedha. Godee dhayinee nuti amashan Oromoon bulchitee amashan Soomaaleen bulchiti qe'ee namaan dhayine nuti qe'ee teenyatti sababni kun ta'uuf maali qe'ee ilmaan afran qallootti. Isin ijoollee yuutubaroota yoonif bulchaan dirree dhawaadhaa kantiibaan dirree dhawaa dhaqee nama du'e gartee taaziyaa dhaqee imaanaa sabrii isinii haa kennu jedhee warra sabbarsiisee deemuun gumaa intala duutee taate. Booda deebi'aatti yaama. Silaa wahiin ja'a humaa isiniin hin jiru. Maaliif jennaan atiisan to'ana yoon siin jeellee kuma nama ifiin jee taa abbaan if arrabsee fi abbaan if dha'e if hin dandamu keessa deebi'aa sammuu teessan gilgaala alaala. Yommoo dantaadhaan hidhamtanii raabsee bulaa fi faarsee bulaa fi sadeen walirra hin jirre taaneeti dirree dhawaa Oromoo wajji namni biraa haa bulchu nuti nama ammatu gaafa iidaa waan isin dalayda hujii isin dalaydan hundan ilaallaa bar ilaalla. Tokkummaa akka isin barbaaddanii waliin jireenya akka isin sabaaf sablammootaa wajji barbaaddanii warri sammaan feene kabiraa maali? Gaariidha. Wanni isin gootan sabaaf sablammootaa wajji buluun ayyee. Hai nu jeesanii nu wajji bulanii qe'ee teenya irratti kun hin dalagu. Ijoollee yuutuubaroota warri hawaasni isin hordof waan kana gadi fageenyaan akka gaariitti itti yaada. Amma booda wanni akkasii yoo hadhuftu taate wanni akkasii wanni akkanaa ni dhalatti silaa qabsoo ni eegalamte malee xumuramne
yoo yaada akkasii ka kennattan taate sungaa malaa fi abbaadha mataan naannoo didee hamashaadhaan mayra tateeysanii ichiiniin bira kutu. Bulchaan dirree dhawaadha. Nama intala jeese san maal goote ati? Itti gaafatama seenaa jalaan baatu haga bakka san bulchiinsa kee jala wanni san ta'etti. Maaliif duute? Eenyutu ajjeese? Sababni itti duute? Mana murtii dhiyeessuun, poolisaan qorachiisuun silaalti. Amma booda moo sibira dhufee namni biraa magaalaa saniin bulchu tan akka gaariitti hubadhu. Akka gaarii hubadhu. Ni bulchitaa? Uummata Oromoo sirriidhatti bulchi. Jala deem. Roorroo isaanirra geessu. Isaan qofaami ilmuma namaatiifuu qixxee dhaabbadhu. Bulchiinsa siyaasaadhaa amma booda amma bara 5 ati bulchi bara 5 kaa bulchaan hin jirtu. Amma sirra jiraami bulchi. Dhiyootti sirraa eeyinaa jechuudha waa'ee intala tanaa. San ta'uu baattu gaa qixxee waan abbaan laallatu obboleessa. Qixxee waan abbaan laallatu bulchi namni garaa gartee aga barbaachitu bulchi aga barbaadde bulchi. Ilma keenya rakkoon qabu. Ammoo intala garaa qabdu ajjeesanii ati taaziyaa dhayxee hogguuchii baafte tu yuutuubaroonni si jala deeman warri dantaa adda addaatiin gaadi'aman bulchaan keenya dhaqee warra sabbarsiisee achirraa deebi'ee hogguujaan kun siifuu saalfii haa ta'u. Aganumaan siidhaa matattee aantu gaa guutuurra wali dachaanaa dubbiin dirree dhawaadhaa bifa jijjiirrattee jirti amma booda namni dhufee bara 5 achi bulchu hin jiru. Oromoo qofaa bakka san bulcha. Maaliif jennaan nuti qe'ee namaa hangan dhaqinitti qe'ee teenyamaa namni nu wajji bulchu. Bakkirra walitti dhufnu federaalaa achirra walitti haa dhufnu. Achi walitti dhufnu. Ana achitti immoo lola ka'u hunda dhiyeenya kana lolaa deemaa jira. Yoo Oromoon irra jiraatte Adam Faaraa federaalatti erga. Yoo Somaaleen ka ummata Oromoo dheeytu taate federaalli naannoo san hin dhaqu. Kanaas agarree jirra amma. Bofni abbaa if maraje. Anaaf ummanni Somaalee garuu dhaamsa kana namni afaan beeytan hiikaadhaafi ummanni Somaaleedhaa nuti dhaloota obboleeyyanii qe'ee teeysan ta'a. Nuti qe'ee teeysanitti isinirratti duulli isinirratti goonu hin jiru duule isinirra gootaniif ammoo waan dhufuuf isinumaa gaafatama. Dirree dhawaa bulchinaa dachiin tun teenya tur abjuudhaa biraa kaa. Oo jennee iyyaa ooluun hin jirtu amma booda. Waan dhufuu taa'u fuuldurri nu dura jira. Nu fuuldura jira jechuudha. Ati bulchaan dirree dhawaadhaa gaa sirraa eeguu jirra sirraa eeyina. Nama intala sana ajjeese maaliif akka ajjeefamte sirraa eeyinaa jechuudha. Tarkaanfii isaati fudhatte. Akkas gaa Oromoo warri keessa jirru sirni keessa jirru